Shamarran rifeensa isaanii garmalee dhedheeroo baay'inaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraatan kun biyya Chaayinaa ganda Waangiloo jedhamuun beekamu keessatti kan argaman yoo ta'u, shamarran ganda kanaa guutumaan guutuutti rifeensi isaanii dhedheeraa fi meetira 1.50 hanga meetira 2.50 ta'a. Akka shamarran kun dubbatanitti rifeensi keenya haala kanaan dhedheeraa akka ta'uuf malli ittiin fayyadamnus bishaan ruuzirraa dhiqamee jijjiirnee deeqaa muraasaaf erga tursiifnee oota bishaan qulqulluu fi shaampuudhaan bishaan qulqulleessina. Yeroo kana goonus rifeensi keenya garmalee miidhagee gurraachaa fi bifa miidhagaa ta'een akka mul'atuu fi dhedheeratu taasisa. Kana malees shamarran kunneen ija daawwattoota garmalee harkisuu kan ittiin danda'an torbeetti yeroo lama waliif beellamuudhaan laga irratti ba'anii rifeensa isaanii kana yeroo dhiqatan haala kanaan faaruu bareedaa aadaa isaaniitiin faarfachaa rifeensa isaanii kana yeroo kunuunsan yuutuubaroonni baay'ee waan kana daawwachuudhaaf kaameeraa isaanii qabatanii iddoo kanatti argamu. Akka aadaa isaaniitti namni tokko jireenya mijaa'aa jiraachuu isaa kanaan madaalu. Viidiyoo kan koo har'aas kan waan hin xumura. Warri haaraa taatan fooloof laayikii gochuun dagatinaa turtii gaarii.